Ashamaa harka fuune akkam jirtu uummata qashtii jirtu jirra baga nagaan gara YouTube chaanaalii kiyyaatti dhuftanii hadhaa egaa waa'ee applicationii kana isinitti himuun dhufe ani ammam beeku jechuudha. Sababiin isaas ijoollee hedduun TikTokii jalatti viidiyoo akkamitti akkasitti hojjettanaan jettanii na gaafattanii ani immoo viidiyoowwan TikTokii irratti gadhiisu akkamittiin akkan hojjedhu applicationii kanaan jechuudha. Isinittiin agarsiisaa hedduu keessantu na gaafatee TikTokii irrattis hojjedhee gadhiiseera akkamittiin akkan itti fayyadamu applicationii kana garuu hedduun keessan hin argine naan jettanii akkasumas keessaanis dhuftanii kam applicationii kam fayyadamtaa hedduun keessan akka haala kanaan na gaafachaa jirtu inboxiidhaan jechuudha. Ani immoo gaaffii keessan hundaa tokko tokko keessanii deebisuuf natti cima waan ta'eef amman daddee TikTokii irratti hojjedhee ture kanaan dura viidiyoo 2 waa'ee applicationii kana garuu hedduun keessan hin argine. YouTube irrattis ijoollee applicationii waa'ee akkasii kana hojjetan seenaatii ilaalaa isiniif barreesseen ture hedduu ijoollee keessanii garuu hin argane naan jettan sababiin isaas ijoollee hedduun afaan Oromootiin kan hojjetame hin jiru amma yoonaatti natti fakkaata ani seeneen argine garuu ani irra waa'ee applicationii kana waa tokko tokko isinitti hima akkasumas illee an akkamittiin akkan edit godhee fayyadamu amman beeku isinitti hima kanarra kan caalu immoo warra beekumsa isaa yookiin dandeettii isaa qaban search gootanii YouTube irra ilaaltanii itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Hadha egaa garama viidiyoo kanaatiin sin dabarsa. YouTube kee subscribe gochuun dakatina akkasumas illee viidiyoo kana yeroo jalqabdan like gochuun jalqabaa isiniin jedha gara viidiyootti haa dabarru. Asiin moo asiin karaa barbaadan deema. Tole baga nagaan dhuftanii dursaa egaa applicationii kana buufanna. Applicationii kana erga buufannee booddee haala kanaan nuuf fida. Haala kanaan gaafa nuuf fidu viidiyoo barbaanne edit gochuudhaaf har'a walumatti qaba waa'ee applicationii kana amman beeku isinitti hima. Kun applicationii kun egaa edit viidiyoo garaagaraa edit gochuuf akkasumas footoo garaagaraa edit gochuudhaaf nu fayyada. Har'a akkamittiin viidiyoo edit gochuu akka dandeenyu yookiin immoo diraamaawwan gaggabaabaa walitti hidhanii yookiin duraaduuwwan gadhiisuuf akkamitti hojjennasa jedhu ilaalla jechuudha. Jalqaba iddoo ida'uu kana yookiin immoo new project iddoo jedhu tuqanna. Sanaan booddee haala kanaan viidiyoo barbaanne nuuf fida. Viidiyoo barbaanne keessaa filanna haala kanaan jechuudha. Tokko lamman kana walitti aansinee fiduu yoo barbaanne haala kanaan iddoo kanatti gadi nuuf fida jechuudha. Gara gadi kanatti nuuf fida kun akkuma argitan wamma filanne jechuudha. Haala kanaan nutti agarsiisa. Kanaan booddee gadi dhufnee add jenna. Kana caalaa sama barbaanne walitti aansinee hiinee dheeressinee gadhiisuu ni dandeenya. Sanaan booddee gadi dhufnee iddoo add jettu kana tuqanna. Haala kanaan nuuf fida. Haala kanaan gaafa nuuf fidu irraa muruu yoo barbaanne iddoo edit jettu yookiin immoo kunoo gara gadi kana suuraa maqasii wayiitu jira. Ishii tuqna yoo irraa muruu barbaanne jechuudha. Ishee gadi cuqaasna. Haala kanaan nuuf fida. Amma kam irraa muruu akka barbaanne iddoo kamitti irraa muruu yoo barbaanne yoo walakkaatti irraa muruu barbaanne dhufnee ishee kana tuqanna. Yoo lakkii daarii kanarraa muruu barbaanne haala kanaan as qabnee achi qabnee sana goonee irraa mummurachuu dandeenya jechuudha. Haala kanaan viidiyoo walitti aansinee fiduu ni dandeenya. Amma kun tokkodha. Viidiyoo inni itti aanu immoo lammaffaan kanadha. Kunoo viidiyoo lama haala kanaan walitti hiinirraa jechuudha. Irraa muruus yoo barbaanne haala kanaan irraa muranna akkuma sida isinitti agarsiisa haala kanaan irraa murraa. Walakkaadhaa kutnee baasuuf yoo barbaanne iddoo kana tuqna. Haala kanaan nuuf fida. Walakkaa kana haala kanaan irraa muruu ni dandeenya. Walakkaa kanarraas kutuu yoo barbaanne jechuudha. Haala kanaan viidiyoowwan barbaanne walirraa kukkunnee edit gochuu ni dandeenya jechuudha. Iddoon warri gadii kun immoo amma fakkeenyaaf viidiyoo tokko muree keessaa gatuu yoon barbaade as dhufeetan isinitti agarsiisa. Amma fakkeenyaaf paartii seedaarii kana yoon kutuu baasiseen kana yoon gatuu barbaade yookiin keessaa baasuu yoo barbaade as dhufee delete iddoo jettu tuqaa jechuudha. Haala kanaan delete godhee isa jalqabaa kan haala kanaan irraa mura jechuudha. Amma viidiyoon kun walakkaadha jalqabaa jechuudha. Walakkaadha jalqaba. Yoo deebisuu barbaanne viidiyoo isa murre sanallee
xiqqoon si kana xunne iddoo isaa duriitti deebisuu ni dandeenya jechuudha. Amma egaa waa'ee appilikeeshinii kanaa akkamitti edit viidiyoo gochuu akka dandeenyu ergan isinitti agarsiisee booddee waa'ee sagalee isaa akkamitti sagalee isaa ol kaasnaa akkamitti sagalee isaa saawundiirra keenye kan keenya yoo fakkeenyaaf sagalee keenya waraabuu barbaanne kunoo as dhufnee as tuqna vooliyuum iddoo jettu kana jechuudha. Waa'ee sagalee yoo dheeressuu yoo gabaabsuu barbaanne yookiin sagalee isaa akka guddate dhaga'amu yookiin gadi qabame akka dhaga'amu yoo barbaaddanii haala kanaan as dhuftanii haala kanaan lakkoofsa barbaadanii irra kaa'uu ni dandeessu. Yaa lakkoofsi guddaan kunoo amma 1000tti deema jechuudha. Lakkoofsi guddaan walakkaa isaarra kaa'achuus ni dandeessu. Amma barbaaddan sagalee isaa amma akka inni ol ka'ee dhaggeeffatamu akka inni danda'u amma barbaaddan gochuu ni dandeessu jechuudha. Waa'ee sagalee erga amma kana hunda jennee akkamittiin riikardi gochuu dandeenya isa jedhu ilaalla amma immoo. Riikardi gochuudhaaf gadi dhufnee iddoo audio jettu kana tuqannaa. Sanaan booddee iddoo kana riikardi iddoon jedhu jira. Ishii gadi tuqanna. Yoo sagalee keenya kan isaa balleessine sagalee keenyatti dabaluu barbaanne ishee gadi cuqaasnee waan barbaanne haasofne as dhufnee raayit goona. Sanaan booddee sagaleen keenyatti dabalamaa jechuudha. Gara biraan immoo wanti isinitti agarsiisuu barbaadu viidiyoo keessan gajjallaatti yookiin viidiyoo keessan irratti barreeffama garaagaraa gidduudhaan gashuu yoo barbaaddanii as dhuftanii teekst iddoo jettu qubee taa kan argaa jirtu yookiin immoo teekst iddoo jettu kana tuqxanii waan feetanii akka barbaaddanitti barreessitanii gidduudhaan gashuu ni dandeessu jechuudha. Amma fakkeenyaaf barreeffama tokko gidduudhaan yoo gashuu barbaade as tuqeetan dhufee subscribe godhaa jechuuf subscribe sanaan booddee like godhaa writing godhaa. Haala kanaan subscribe itti kan iddoo barbaade fidee dhufee kaa'uu ni danda'a jechuudha. Akka namni subscribe na godhu yoo barbaade akkasumas illee barreeffama yoo barbaadan akkasumas immoo subscribe mataa keessanii yoo qabaatan gidduudhaan gashuu ni danda'ama. Fakkeenyaaf kana yoo gidduudhaan gashuu barbaade haala kanaan dhufa. Akkuma argaa jirtan jechuudha. Kunoo haala kanaan dhufa foonti isaa jijjiiruu yoo barbaadan ni danda'ama. Gurguddisuu xixinneessuu waan barbaadan kunoo as jala suutaa har'a hunda isaa isinitti agarsiisuu hin danda'u. Suuta maal akka ta'e adda baastanii hubachuu ni dandeessu. Garuu akkamittiin akka viidiyoo hojjetamu yookiin akkamitti akka viidiyoo edit godhamu hedduun keessan tiiktookii jalatti baay'istanii keessaanis naaf barreessaa turtan adaraa keessanii. Egaa amman beeku kanadha. Haala kanaan kan inni hojjedhu isinis itti fayyadamaa jechuun barbaada. YouTube kee subscribe gochuu hin dagatinaa. Galatoomaa bakka jirtanitti nagaan naaf tura.